Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti aansuudhaan oduu isaa kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa keenya kun biiftuu oroodha keessan jajjabeeffadhaa laayikii sheer godhuu hin dagatinaa. Oduu wayitaawaa fi oduu ammee hedduu isiniif qabannee jirra. Isin biraan geenna oduu dinqisiisollee qabna isin biraan geenna. Mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqabaa lammiileen Itoophiyaa hedduun jimaa Yemenirraa gara Saawud Arabiyaatti ceesisuuf yookaan seensisuuf osoo yaalaa jiran to'annaa jala ooluun gabaafamee jira. Gocha wal fakkaataa akka kanaatiin kanaan dura Saawud Arabiyaatti lammiileen Itoophiyaa hedduun murteen du'aa irratti murtaa'ee irratti raawwatamaa ture. Irraa baratamu dadhabame ammas haaluma wal fakkaatuun gochi kun itti fufee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu oduu akkaan dinqisiisaa fi ajaa'ibsiisaadha. Garbi Hindii godaane osoo hin deebiin yeroo dheeraaf turuun miira wal makaa uumee ture. Doononni hedduun dirree irratti hafanii turan. Taateen kun akkaan nama dinqisiisee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zooniilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Dhibba kana lolli fuufteedhaan loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zooniilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo lola fuufteedhaan zooniilee Oromiyaa garaagaraa keessatti deemaa jiru kana irratti injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummalleen opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru cimsee itti fufee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra isin biraan geenna. Mootummaan PP kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay irratti haleellaa diroonii raawwatu fuufteedhaan itti fufee jira. Yoo xiqqaate torbaan kana fuufteedhaan haleellaa raawwataa kan jiru yoo ta'u, halkan edallee kibba Tigraayitti mana barumsaa sadarkaa lammaffaa tokko irratti haleellaa raawwateen mana barumsaa irratti miidhaa dhaqqabsiisuun gabaafamee jira. Haleellaa diroonii halkan edaa mana barumsaa irratti raawwatame kanaan wal qabatee hoogganaan biiroo barnoota naannoo Tigraay balaaleffatee jira. Akkasumas addunyaalleen akka balaaleffattu waamicha taasisee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra isin biraan geenna. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif qabannee jirra. Guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan kunooti wajji turuudhaan itti bohara. Lammiileen Itoophiyaa jimaa fi qoricha sammuu nama hadoochuu Yemen irraa gara Saawudii galchuuf turan hedduun isaanii to'annaa jala oolan jedhamee jira. Kana dura lammiileen Itoophiyaa hedduun jimaa wajjin qabamuudhaan murteen du'aa irratti murtaa'ee murteen du'aa irratti raawwatamu ni yaadatama. Ammas haalli kun itti fufee jira. Dhibba kanas lammiileen Itoophiyaa hedduun jimaa wajjin qabamuun dhagahamee jira. Aangaa'onni daangaa Saawud Arabiyaa torban lamaan darbe kana keessatti sakatta'iinsa gaggeessaniin jimaa kiiloogiraama 900tti dhiyaatu kan seeraan ala gara daangaa Saawud Arabiyaa seensifamuuf ture to'achuu isaanii beeksisanii jiru. Isa kanas Saawudii gaazexaa gabaasee jira. Sakatta'iinsa kanaan lammiileen Itoophiyaatii fi Yemen seeraan ala jimaa Saawud Arabiyaa seensisuuf turan kan lakkoofsi isaanii baay'ee ta'e to'annaa jala ooluun isaanii gabaafamee jira. Hagayya 13 hanga hagayya 25 bara 2026 gidduutti sakatta'iinsa taasifameen eegdonni daangaa Saawudii kibba naannoo Jiizaanii fi akkasumas Asiir keessatti sakatta'iinsa taasisaniin jimaa kiiloogiraama 880 walitti qabuu isaanii yookaan immoo to'atuu isaanii kan beeksisan yoo ta'u, qorannoo kanaan lammiileen Itoophiyaa yoo xiqqaate 24 ta'an yakka jimaa seeraan ala gara Saawudiitti seensisuun wal qabateen to'annaa jala ooluun isaanii gabaafamee jira. Akkasumas kanaan kan wal qabate lammiileen Yemen muraasnis to'annaa jala ooluun isaanii gabaafamee jira. Saawud Arabiyaatti jimaa qabanii argamuun murtee du'aa namatti murteessisa. Kanaanis lammiileen Itoophiyaa hedduun lubbuu dhabanii jiru. Namoonni immoo kanarraa baratuu dadhabuudhaan gocha kana itti fufanii jiru. Kun immoo gowwoomsitootaan taasifamaa akka jirutu amanamaa jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zooniilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Lolli zooniilee Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeessaa jiru irrattis injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa hagayya 26 waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti loltoota PP waliin lola gaggeessuu beeksisee jira.
Aanaa Nunnuu Qumbaa Jaardagaa Jaarte Guutoo Giddaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeessu kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa aanaa Goobbuu Sayyootti guyyaa kaleessaa sa'aa booda loltoota mootummaa waliin gaggeessee ture irratti miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Guyyaa kaleessaa hagayya 26 2026 sa'aa booda aanaa Goobbuu Sayyoo ganda Soolee jedhamutti lola ture irratti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen hedduu madeessee hedduu addunyaa kanarraa godaansisee akkasumas meeshaalee waraanallee irraa hiikkatuun kan hafan immoo mooraa waraanaa keessaa yaasuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Achuma Wallagga Bahaa aanaa Nunnuu Qumbaa ganda Dooshaa jedhamutti loltoota PP waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota PP konkolaataan imalaa turte irratti haxxee hidhuudhaan haleellaa irratti raawwateen hedduu madeessee hedduu addunyaa kanarraa godaansuun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Achuma Wallagga Bahaa aanaa Guutoo Giddaa ganda jireenyaa jedhamuttis loltoota PP waliin lola gaggeessu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola kanarrattis miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Achuma lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartettillee waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa waliin bakkoota hedduutti lola gaggeessuu beeksisee jira. Kaleessuma hagayya 26 2026 aanaa Jaardagaa Jaartee gandoota garaagaraa keessatti lola gaggeessee kan turee fi ganda Diimaa Jookkee fi ganda Jaarroo Siree jedhamu keessatti lola gaggeeffamee ture irratti loltoota PP irratti miidhaa qaamattii fi kan lubbuu dhaqqabsiise jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksisee jira. Guutuu odeeffannoo kana akkuma nu gaaniin kan isin biraan geennu ta'a. Haaluma wal fakkaatuun zoonii giddugala kibba lixa Shaggar aanaa Qarsaa Maalimaatti bakkoota 6 olitti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa turu isiniin geennee turre. Guyyaa kaleessaa odeeffannoon dabalataa nu gahee jira. Lola bakkoota garaagaraatti yoo xiqqaate bakka 6 olitti loltoota PPT fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe jedhee ture. Isas isiniin geennee turre. Odeeffannoo dabalataa har'a nu gaheen waraanni bilisummaa Oromoo lola bakkoota hedduutti loltoota mootummaa waliin gaggeesse kana irratti miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Haaluma kanaan lola ture irratti loltoota PP 62 addunyaa kanarraa kan godaanan ta'uu fi akkasumas 52 kan madaa'anii fi inni tokko immoo kan booji'ame ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus hiikkadhe jedhee jira. Meeshaaleen hiikkadhe jedhe AKM 41 Jororoo Bireenii 4 rasaasota hedduu fi meeshaalee waraanaa biroollee hiikkadhe jedhee jira. Bakkoota lolli itti gaggeeffame kanaan wal qabatee gama mootummaati maaltu jedhame kan jedhu odeeffannoo argachuuf yaallee turre. Odeeffannoo argachuu hin dandeenye yookaan immoo wanti jedhame hin jiru ta'ullee mootummalleen guutuu Oromiyaa keessatti humna guddaa bobbaasuun waraana bilisummaa Oromoo waliin lola gaggeessaa jiru itti fufee jira. Maqaa opereeshinii jedhuun guutuu Oromiyaa keessatti humna guddaa bobbaasuun waraana bilisummaa Oromoo irratti waggootaaf sakattaa gaggeessaa kan ture waraanni mootummaa har'as sakattaa yookaan opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeessu itti fufee jira. Har'as lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti itti oolee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a barraaqan bakkoota garaagaraatti tarkaanfii kan fudhate ta'uu fi bakkoota tarkaanfii itti fudhadhe jedheettis injifannoo argadhe jedhee jira. Har'a barraaqan bakkoota garaagaraatti tarkaanfii kan fudhate yoo ta'u magaalaa takka guutumaan guututti to'atu waraanni bilisummaa Oromoo odeeffannoon nu gahee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa oolee irrattis waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa hedduu booji'ee jedhee jira. Viidiyoo isaanillee gadhiisee jira. Guutuu odeeffannoo kana sagantaa itti aanu irratti isin biraan kan geenyu ta'a. Kun akkuma jirutti ta'e lola Oromiyaa keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru mariidhaan akka furamu qaamonni garaagaraa mariin araaraa akka taasifamu waamicha taasisaa jiraachuun beekamee jira. Marii araaraa haqa qabeessa fi haqa irratti hundaa'e gaggeessuun lola loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akka dhaabamuu fi akkasumas nageenyi naannoo Oromiyaa keessatti akka bu'u qaamoleen garaagaraa dubbataa kan jiran yoo ta'u walumaa galatti qaamoleen garaagaraa naannoo Oromiyaa keessatti rakkoon nageenyaa kun mariidhaan akka furamu waamicha taasisaa jiru. Oduun itti aanu oduu kaaba Itoophiyaa irraa argannedha. Kaaba Itoophiyaatti wal dura dhaabbannaan PP fi TPLF cimee itti fufee jira.
PP'n gama tokkoon ijaarsummaa gama tokkoon immoo haleellaa diroonii naannoo Tigraay irratti raawwattu cimsitee itti fuftee jirti. Haleellaan diroonii kun yoo xiqqaate naannoo Tigraay irratti torbaaniif kan itti fufe yoo ta'u halkan edallee haleellaan diroonii naannoo Tigraay irratti raawwatamuun gabaafamee jira. Gama biraatiin dirooniin Itoophiyaa irraa kaate jedhame Suudaan keessatti haleelamuun gabaafamee jira. Kun immoo guyyaa 3 keessatti haleellaan diroonii Itoophiyaa irratti Suudaan keessatti raawwatame yeroo lammaffaafi. Mootummaan Suudaan diroonii Itoophiyaa ganama kana Itoophiyaa irraa kaatee Suudaan seente haleelee kuffisuu beeksisee jira. Naannoo Tigraay irratti immoo haleellaan kan raawwatame halkan edaa sa'a 4 irratti yoo ta'u haleellaan kunis kan raawwatame kibba Tigraay aanaa Saahirtii jedhamutti mana barumsaa tokko irratti jedhamee jira. Mana barumsaa sadarkaa lamaffaa naannawa Gijjataa jedhamutti yookaan magaalaa Gijjataa jedhamutti argamu irratti haleellaan kan raawwate yoo ta'u haleellaa irratti raawwatameen bilookiin mana barumsaa tokko guutumaan guututti kan jige yoo ta'u PP'n haleellaa kana kan raawwatte manni barumsaa kun kuusaa meeshaa waraanaa TPLF jechuudhaan yoo ta'u biiroon barnoota naannoo Tigraay immoo haleellaa kana mormatee jira akkasumas immoo balaaleffatee jira. Itti gaafatamaan waajjira naannoo Tigraay obbo Kiroos Gu'uush haleellaa mana barumsaa irratti raawwatame kana addunyaanis akka balaaleffattu waamicha kan taasise yoo ta'u haleellaan manneen barnootaa irratti raawwatamaa jirus akka dhaabatu gaafatee jira. Diroonitiin kun oduu baay'ee ajaa'ibsiisaa fi oduu dinqisiisaadha. Inni kunis bishaan garba Hindii godaanee osoo hin deebiin hafe jechuudhaan miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa turan. Akkuma viidiyoo kana irraa argitan immoo viidiyoon kun baduu bishaan kana kan agarsiisudha. Bishaan kun kaleessa ganama badee osoo hin deebiin hafe halkan edaa sa'a 8tti deebi'ee jedhamee jira. Yeroo badee turetti doonota akkuma viidiyoo irratti argitan kana dirree irratti gatee kan biraa deeme yookaan biraa godaane yoo ta'u doononni haala argitan kanaan dirree qulla irratti hafanii turan. Bishaan kun kiiloomeetira 40 ol bakka turerraa yookaan bakka jirurraa kan godaane jedhamee jira. Kun immoo kana dura ta'ee waan hin beekne fi tasuma waan hin argin ta'uu waliin wal qabatee dinqisiifannaa fi akkasumas ajaa'ibsiisaa addaa ta'ee jira. Taateen kun yaada garaagaraa namoota garaagaraa biratti kan uume yoo ta'u hedduun amantii wal qabsiisuudhaan yaada kan kennan yoo ta'u kunis warri amantitti qabanii yaada itti kennan inni kun mallattoo qiyaamaan dhiyaatu agarsiisu jechuudhaan yaada wal fakkaataa kennanii jiru. Kan nama dhibu immoo miidiyaalee hawaasaa kana irratti waan deemaa jiruu fi yaada ibsamaa jiruun ala miidiyaaleen gurguddoo addunyaa dhimma kanaaf uwwisa hin kennine. Viidiyoo bira dabrinirraa yoo ilaallu wantichi dhugaa fakkaata garuu miidiyaaleen addunyaa gabaasa irratti hojjetuu dhabuun wanti kun dhugamoo waan jedhu nama keessatti uumuudhaan shakkii namatti tahaa jira. Sheekkoleen gurguddoon immoo kan akka Ustaaz Ibsaa Hasan fa'aa dhimma kanarraa dubbatanii jiru. Hundaafuu odeeffannoo kana jala bu'uudhaan dhugaa jirtu kan isin biraan geenyu ta'a. Odeeffannoo dabalataatii fi qabatamaa immoo keessan namoonni nu erguu dandeettan nu erguu ni dandeettu. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu tura.